Kitaaba tokko seerota 48 The 48 Laws of Power Robert Greene. Dhalli namaa seerota kana hordofuu qaba. Hariiroo namoota faana qabu jabeessuuf dabalataanis immoo iddoo fooyya'aattis argamuuf wantoota kana yeroo hundaa yaadachaa haa imaluu jedha. Seerri inni jalqabaa Never outshine the master. Isinirra humnaanis ta'e aangoodhaan namoota caalan hin caalina. Namoonni isin caalanii jiran isin caala jiraachuu isaaniitiin akka shakkii hin qabnee fi caalatti akka isaanitti tolu gochuu qabdu. Tarkaanfii isaan dinqisiisuu fi ajaa'ibsiisuu fudhattanii irratti tarii baay'ee tarkaanfattaniitu ofii keessan iddoo faallaa ta'etti argattu. Kennaan qabdanis dandeettiin qabdanis wanti hundumtuu hamma haa qabaatu. Isaan isiniin ilaalaniitu namni kun ana caaluu danda'a jedhanii yaaduun qaban. Kanaaf laphee isaanii irratti sodaa yookaan insecurity isaan ofii isaanii irratti wanta dhaban isinirra ilaaluun qaban. Erga gochuun keessanii nafneeyyuu gochuu kan qabdan isa faallaa ta'edha. Isaan isa ta'an caala qaxalee akka ta'an godhaatii ilaalaa. Akka sanattis akka itti dhaga'amus godhaa. Yeroo sanatti hammam akka humna godhattan ni argitu. Laphee isaanii keessa homaa tokko shakkii fi sodaan hin dhufu. Kanaaf sin muudu. Seera kana warreen cabsanii argaman keessaa Niikoolaa Fuukeen isa tokko. Ofii isaa mooticha caala godhee argame. Jechuunis immoo dandeettii isaatiin wantoota inni raawwatu. Yerichattis mootiin ni ture Luwis 14 Niikoolaa Fuukee irratti hidhaa umurii guutuutti farade. Kanaaf seera isa duraarraa wanti barattanii fudhattanii yoo jiraate hooggantoota keessan caaluuf yaaluu akka hin qabnedha. Raadaarii keessan eegaatii deemaa jala jalaan. Sirriitti mul'achuu hin qabdan. Yoo mul'attan illee isaanirra akka caaltan amanuu hin qaban. Kanaaf gara seera isa lammaffaatti yommuu darbinu amantii keessan baay'ee hiriyoota keessan irra hin godhinaa. Diinota keessan fayyadamuu baraa jedha. Impaayera Baazaantaayinii irraa ni dhufe Maayikil Zatardii namichi jedhame Baazilees nama jedhameen lubbuun isaa baraaramuu danda'e. Kanaaf Maayikil Zatardii oolmaa isaa kana deebisuuf badhaasota baay'ee qabatee gara Baazileesitti imala. Baazileesis badhaasaa fi kabaja isaa ni fudhata. Haa ta'u malee Baazilees keessi isaa kan gurraacha'ee ture. Humnaa fi aangoo Maayikil barbaadaa waan tureef ofittummaa isaatiin qofa Maayikil Zatardiin ajjeesuuf murteesse. Kanaafis ni ajjeese. Maayikiliif galata dhiyeessurra duuba isaatiin dhufee waraanee ajjeese. Kanaaf amma seenaa kanarraa qofa maal haa hubannu? Amantii fagoorra gochuu. Laphee keessan guutummaa guututti bantanii amanuu hin qabdan. Caalatti immoo hiriyoota keessan bira. Irra caalatti iyyuu hiriyoota keessan bira of eeguu qabdu jedha Roobert Greene. Sababiin isaas immoo bukkee keessan kan jiran isaan waan ta'aniif caalatti carraa hinaafuu kan qaban isaanidha. Hiriyoota keessan dhiisaatii diinota keessan jabeeffadhaa kanan jedhes kanaafi. Diinota keessan yookaan immoo diina duraa isa jedhan gara keessanitti siqsitu. Namni sunis ofii isaa isiniif proof gochuu akka qabu itti dhaga'ama. Ani nama amanamuu qabudha jedhee waan yaaduuf inni hiriyoota keessan caala isiniif gargaaraa ta'aa isiniif dhufa. Sodaachuun keessan erga nafnee wantoota hiriyoota keessan biraa dhufan sodaachuudha malee diinonni keessan amma sana isin yaaddeessan. Sababiin isaas diinonni keessan yoo isin haleeluu yaadan illee diinota keessan akka turan ni yaadattu. Kana malees dursitanii qophaa'uu fi deebii kennuudhaaf isin fayyada. Bakka isin hin yaadneen haleellaan yoo isinitti qaqqabe garuu battalumatti dadhabdanii kufuu dandeessu. Maal keessan akka rukutamuun beektan. Miidhaan isaas immoo baay'ee kan gadi fagaatee ta'a. Sababiin isaas amantii cabsuu jechuun wanta salphaa miti. Kanaaf diinota hin qabdan yoo ta'e diina horadhaa sin barbaachisu. Gara seera sadaffaatti yommuu dabarru Council Your Attention jedha. Kaayyoo keessan eegaa. Seera kanas hubachiisuuf fakkeenya tokko fayyadamee ture. The Marquis de Sèvres namni jedhamu tokko shamarree tokko jaalata. Isheedhaanis hawwachuuf yaadeetu karaan inni itti fayyadamu direct yookaanis karaa isa ifaan ifatti jedhamudha. Kanaaf jaalala isaa itti uffisee hin deemne. Miira dhugaatti dhaga'ame fuuldura ishee deemee itti hime. Ishiinis battaluma sana reject kan goote yookaan immoo hin barbaadu jetteen. Yeroo sanatti jaalala isaa dubbachuuf karaan itti fudhate indirect osoo ta'ee yookaan immoo ifaan ifatti osoo itti himuu baate iccitee yookaan immoo mystery osoo irratti dabalee yoona seenaan isaa ni jijjiirama ture. Kaaraaktarii isaa yookaan immoo eenyummaa isaa irratti iccitee yommuu itti dabalu fedhii ishee dabalaa caalatti beekuu barbaadaa dhufte. Yeroo kamiyyuu seerri irraanfachuu hin qabne kanadha. Namootaan yeroo kamiyyuu madaala isaanii dhabamsiisuu qabdu. Yookaanis immoo waa'ee keessan shakkii tokko malee waan sin raawwattan beekuu hin qaban. Wanta raawwattan yoo beekan illee maaliif akka raawwattan dhoksuu qabdu. Kaayyoowwan raawwii keessan duuba jiran gonkumaa hin ibsinaa. Karaa itti deemaa jirtan isaan ifa godhanii osoo beekuu baatan yookaan immoo yoo adda baasuu baatan raawwiiwwan keessan yommuu dhufan yookaan immoo isin wanta ta'e raawwachuu yommuu jalqabdan karaa kamiin dhorkuu akka qaban karaa kamiinis isiniin haleeluu akka qaban hin beekan. Battala isaanii yaadanitti
isin tarkaanfii tokko dursitanii deemtanitti waan ta'eef erga gochuun keessanii nafneeyyuu isaaniin karaa isa dogoggoraatiin kan geessuu qabdan gara karaa isa dogoggoraatti isiniif adeeman caalatti isiniif fagaachaa yommuu dhufan isiniif gaarii. Sababiin isaas isin yeroo baay'ee dheeraa jedhamu qabdu. Isaanis karaa isa dogoggoraarra akka jiran yommuu yaadatan naanna'anis isin haleeluu yommuu yaadan baay'ee akka barfatan isaaniif gala. Kanaaf kaayyoo mataa keessanii dhoksuudhaan yookaan immoo wantoota maaliif akka gootan ifa gochuu dhiisuudhaan yeroo mataa keessaniin bitaa jirtu. Diinota keessanis ofii keessanirraa urgufaa jirtu. Dabalataanis immoo daandii isa nagaa qabeessa jedhamu ittiin deemaa jirtu. Seera isa afuraffaa yeroo hunda isa jechuu qabdanii gadi dubbadhaa. Yeroo baay'ee namootaan jecha keessaniin injifachuuf yommuu yaaltan yookaanis immoo isaaniin ajaa'ibsiisuuf hammuma yaaltan isinis akkuma nama kaanii carraan ta'uu keessanii hammuma sana ol jedha. Dubbii sana keessas kontiroolii qabdan yookaanis immoo to'annaa keessanis dhabdanii jechuudha. Haa ta'u malee homaadhuma wanta baay'ee namatti hin tolle yookaanis immoo yeroo baay'ee wanta nutti himame irra deebitanii yoo himtaniyyuu yeroo baay'ee kan hin dubbanne nama callisuu baay'isuu yoo taatan wanti sun isinirraa waan ba'eef qofa caalatti fudhatamummaa argachaa deemtu. Namoonni baay'ee aangoo qabeessa jedhaman yommuu ajaa'ibsiisan, yommuu dinqisiisan, yeroo barbaachisuttis immoo yommuu sodaachisan jechoota baay'ee muraasaan. Baay'ee odeessaa hammuma deemtan carraan caalatti gowwaa ta'uu keessanii dabalaa deemu. Dhalli namaa yeroo baay'ee kan qabamu arraba mataa isaatiin miti. Kanaaf of qusachuu, callisuu baraa, dubbachuu yookaan immoo jechuu yeroo barbaadanitti wanta jechuu barbaaddan sana jettanii cal jechuu. Callisni keessan afaan keessan ta'uu qaba. Yommuu dubbattan garuu namni kun callisuu baay'isa. Maal ta'etu kan har'a dubbate? Wanti inni dubbate faayidaa qabeessa yoo ta'edha jedhama. Kanaaf jechoota keessan qusachuu caalatti jechoota keessanirra vaaliyuu dabaluu yookaan immoo gatiitti dabaluu jechuudha. Seerri inni shanaffaan immoo maal jedhaa? Wantoonni keessan baay'een maqaa keessan irratti maxxantootadha. Kanaaf akkuma ta'e jedhaatii maqaa keessan eegaa. Bakka kanatti maqaa jedhee inni hiika kenneef reputeeshiniidha malee ittiin waamamni dhala namaa maqaa isaa miti. Kan ittiin himamu inni bar kana, inni bar nama akkanaati kan ittiin jedhamu maqaa isaa jechuu kooti. Waraana addunyaa isa lammaffaa irratti Eerwiin Roomel kan jedhamu loltuun tokko ture. Beekamtiin nama kanaas baay'ee ol jedhaa ture. Diinota isaas karaa inni hin taajjifatu baay'ee gowwoomsaa kan isa jechisiisu yookaan immoo dogoggorsaa kan isa jechisiisu turan. Diinota harka isaa irratti argachuuf karaa inni itti fayyadamu istiraateejiiwwan baay'ee nama gowwoomsu jedhaman jiru. Diinonni erichatti turanis baay'ee sodaatu ture. Isa faana namni isa qaqqabe akka nafne carraan isaas baay'ee dhiphaa akka ta'e amananii akka itti seenan ni dubbatama. Kanaaf amma iddoo kanatti Eerwiin akkamitti hafe yookaanis immoo osoo diinota isaan argatiin diinonni isaa jalqabumaan harka kennanii kan dhufan maaliifidha? Maqaa gaarii yookaan immoo beekamtii gaarii waan qabuuf miti. Eerwiin hamma fedhe dandeettii yoo qabaate hamma fedhe tooftaawwan isaa baay'ee hamaa fi dogoggorsaa yoo ta'an iyyuu tooftaawwan isaa osoo fayyadamuun isarra hin jiraatiin namoonni sun mo'amanii laphee isaaniitiin amananii dhufaafii jiru. Kanaaf taphichi isaaf baay'ee salphateeraaf. Namoonni sunis baay'ee sodaataniiru. Maqaa gaarii osoo qabaachuu baate yookaan immoo homaa maqaa osoo qabaachuu baate isaanis laphee qabaatu. Innis yoo isaan injifate iyyuu garuu baay'ee qabsaa'uun isarraa eegama ture. Sababiin isaas isaanis akka nama kaanitti isa laalu. Innis qormaanni baay'een isa eegaa jechuudha. Reputation yookaan immoo maqaan baay'ee gaarii jedhamu aangoo, humnaa fi milkaa'inaaf qaama furtuu baay'ee guddaa jedhamu. Maqaa keessaniin yookaan immoo wanta ittiin beekamtaniin qofa injifachuu fi ittiin sodaachisuus ni dandeessu. Haala wal fakkaataan maqaa keessan beekamtii gaarii yoo dhabdan garuu haleellaan eessaa dhufe hin jenne asiis achis darbatamaa balbala keessan bira dhufa. Nama hundaan tuffatamaa dhuftu. Kana immoo jireenya isaatiin kan barbaadu namni kamillee kan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf maqaa keessan isa gaarii eegaa. Jireenyi keessan maqaa keessan irra akka jiru godhaatii sirriitti ilaalaa. Sirriittis dammaqaa taatanii haleellaan kamiyyuu isin irratti maqaa keessan irratti akka hin darbatamnes ilaalaa. Dhootu tokko osoo hin dhoohin dursa dhaballeessuu kan qabdan yoo ta'uu baate baddaniittu. Diinota keessanis mo'achaa injifachaa kan darbitan battaluma haleellaa qaqqabsiisuu yaadanitti sadarkaa yaadurra osoo jiranii sin tarkaanfii tokko gara fuulduraatti tarkaanfattu. Isaan haleellaa sana yommuu qaqqabsiisuu yaadanitti isin hin jirtan. Reputeeshinii mataa isaanii yookaan maqaa isaanii isa gaarii karaatti dhaban yookaan immoo boolla isaanii qopheessitanii fi darbitu. Kanaaf isiniin cuqqaaluu yommuu yaadan isaan cuqqaalamanii argamu. Yeroo sanatti sin homaa hin gootan. Bakka sanatti yommuu cuqqaalaman uummatadha kan argu. Uummanni immoo faradaadha. Uummanni yommuu faradu isin ni taajjabdu.
Seera jahaffaa xiyyeeffannoon dhabiinaa. Akkuma ta'e jedhaati xiyyeeffannoo namoota of bira dursaa jedha. Fakkii kaastuu fi boctuu Ispaanish beekamaa isa ta'e Pablo Picasso yoomiyyuu yoo ta'e ija namaa yookaan immoo xiyyeeffannoo namoota ofiisaa duuba gochuun barbaadu. Isarraa akka ta'u qofaadha kaayyoon isaa. Xiyyeeffannoo uummataa harkisuudhaaf baay'ee kan jibbisiisu yookaan immoo fakkiiwwan barameerraa baay'ee kan beekaasaa xiyyeeffannoo namootaa deebisee gara ofiisaatti deebisa malee gonkumaa warreen kaanfaan wal fakkaatee dukkanaa'uun barbaadu. Bahee waan tokko gochuu yoo hin dandeenye ta'e xiyyeeffannoo namootaa argachuu akka hin dandeenye ni beeka. Xiyyeeffannoo sana yoo argachuu baate immoo nama irraanfatamudha kan ta'u jechuudha. Isa immoo hin barbaadu. Xiyyeeffannoon karaa kamillee dhufu xiyyeeffannoo gaarii. Akkuma baay'ee olii ta'urra yeroo hunda xiyyeeffannoon kan irra jiru baay'ee wanta adda ta'e nama godhu ta'uu qabdu. Addunyaa kanarratti wanti hundumtuu kan faradamu bifaan yoo jenne dogoggoraa hin jirru. Kanaaf xiyyeeffannoo argachuu yoo feetan mul'achuu jalqabuu qabdu jechuudha. Wanti hin mul'anne wanta irraanfatame yookaan immoo kan hin fayyadne hunda faana wal fakkaataa wanta jedhamedha. Isinis ofii keessan ummaticha gidduutti makiinaa karaa baatanii itti mul'attan barbaada. Of guddisuun yoo isinirra jiraate of guddisaa. Adda ta'uunis yoo isinirra jiraate adda ta'aatii mul'adhaa malee gonkumaa ummaticha faana dukkanooftanii hin argaminaa. Sana jechuun garuu biyya yookaan immoo guutummaan ummataa waa'ee keessan beekuu qaba jechaan jiru. Sirriitti xiyyeeffannoo argachaa haa ta'u malee iccitaawaa ta'uu keessan yookaan immoo dhokataa ta'uu keessaniin kan beekamtan ta'a. Seera lakkoofsa 7 hojiiwwan hojjetamuu qaban namoonni biroon akka raawwatan eeyyama. Dhumarrattis garuu galata fudhadhaa. Kanaaf fakkeenyi baay'ee guddaa jedhamu jira. Toomaas Edison laayita balbiidhaan jalqaba kan nu barsiise yookaan immoo nama ampoolii nuuf fide jenneetu amanna. Haa ta'u malee isa caala isa duuba namoonni hojjetan jiru ture. Toomaas Edison saayintistii irra caalatti maqaa biizinasmaan jedhuutu isaaf wayya. Kalaqawwan inni fide amma wantoonni ittiin beekamu hundi Niikoolaay Teeslaadhaan wantoota dhufanidha. Jiiniyeesiin inni sirriin saayintistiin inni sirriin isa ture. Haa ta'u malee galata isaas kabaja isaa hundas kan fudhachaa ture eenyudha? Toomaas Edison. Toomaas Edison wanti iddoo kanatti godhe baay'ee ifa. Inni wanta raawwachuu hin dandeenye namoonni biroon akka raawwataniif ni qacare. Namoonni sun immoo wantoota raawwataniin galaticha deebisee kan fudhate eenyudha? Toomaas Edison ta'a jechuudha. Gargaarsi akkanaa yeroo keessanii fi inarjii keessan qofa buufachaa jira osoo hin taane ispiidii yookaan immoo ariitii baay'ee dinqisiisaa jedhamuu fi efishansii wantoota qulqullinaan carraan guulabuu keessanii baay'ee ol jedhaa dhufa. Kanaaf yeroo kamillee hojjaa tokko hojjechuu keessaniin dura namni biraan hojjaa kana hojjechuu danda'a jedhaatii gaafadhaa. Deebiin isaa eeyyee yoo ta'e nama sanaaf yoo kaffaltaniif namni sun hojjete wayya. Galata isaa kabaja isaa ofii keessan fudhattu. Maallaqni keessan faaliyuu sana siniif fidaa jechuudha. Seera 8ffaa namoonni biroon gara keessan akka dhufan godhaa. Kiyyeessuun yoo isinirra jiraates kiyyeessaa. Namoonni biraan dursanii akka akti godhan yookaan immoo raawwii akka raawwataniif karaa kan bantan yoo ta'e sin to'annaarra jirtu. Ilaalaa kubbaa taatanii kan daawwachaa jirtan isinuman. Diinonni keessan gara keessan akka dhufan malee isin gara isaanii akka deemtan hin barbaadamu. Kanaaf diinonni keessan karoora isaanii wanta hundumaa haqanii gara keessan akka dhufan godhaa. Sana kan gootan immoo kiyyoo ajaa'ibaa kaa'uudhaan tapha bareedaa taphachaa diinni barbaaddan harka keessan irra hanga galutti eegaa. Yeroo sana akka gochuu yookaan immoo haleeluu dandeessu. Seera 9ffaa hojjaawwan keessaniin injifadhaa malee yoomillee falmii keessaniin akka hin taane. Kitaabicharra fakkeenyi ta'ee jira. Ajajaan waraanaa yoo sheessa jedhame doonii tokko barbaada. Doonii dirree waraanaa ta'u. Injiinarri doonicha hojjetuufis dhufee doonii sana hojjedha akka jechuu lakki sanarra isa kana siif wayya. Haleeluudhaafis ittisuudhaafis kun caalatti beessanatti fakkaata. Kana haa hojjennu jedhee sajjista godha yookaan immoo yaada isaa ibsa. Homaadhuma injiinarri kun sirrii yoo ta'es yookaanis immoo yaadni isaa akka sirriitti yoo fudhatames injiinarri sun akka du'u godhama. Amma kun maal nu hubachiisa yoo jettan awutooritii yookaan immoo namoota aangoo qaban faana falmuun homaa faayidaa hin qabu. Isiniin aangoodhaanis ta'ee humnaan namoonni caalan yoo jiraatan hin falminaa. Waliin dubbiinis hin barbaachisu. Isaan tole jechuu keessan barbaadu. Kanaaf tole jettu achiin booda filannootti agarsiistu. Achiin filannoo sana immoo hojiidhaan baasuudha. Hunda dura garuu dursa tolu jechuun keessan baay'ee dursa. Sababiin isaas tole yoo jettan akka ajajamtanii lakkaawwamu. Falmiidhaan wanta argattan wanti injifannoo jettanii yaaddan injifannoo sobaati yookaan immoo kan yerooti. Achuma falmicha keessa aariin qabattan
negative emotion qabattan isiniin caalatti isin sochoosa. Namoonni yaada isin kaastan faana akka walii galan yoo barbaaddan wanti gochuu qabdan waan tokkodha. Hojjaa keessan agarsiisu. Yaada koo dhaga'anii osoo walii galanii gaariidha. Isaaniif wayya jettanii kan yaaddan yoo ta'e hojjaadhaan yommuu agarsiistan immoo hammam haa amanan caalatti rispoonsii pozitiiva ta'e argachaa dhuftu. Seerri inni kurnaffaan infekshin kan jedhamuun carraa qabeessa san taanee fi gammadaa san taanee dhabamsiisaa isin hamma fedhe fayyaa qabeessa hamma fedha naga qabeessa illee yoo taatan jireenyi jeeqamaa namoota isin inni ajjeesa. Meejarii Laafsi kaampaanii miti kan jedhamu namni jeeqame wanta jeeqame barbaada. Namoota carraa qabeessan taanee fi gammadaan taane bukkee keessanii ari'uu qabdu. Sababiin isaas akkuma dhukkubaa akkuma weeraraa yoo isin qabata isin hin gadhiisan emotional statein isaanii haalli sammuu isaanii kallattiin miira isaaniis isiniin kan miidhudha malee kan isin fayyadu miti. Nama liqinfamaa jiru baraaraa waan jirtan isinitti fakkaata. Haa ta'u malee isin caalatti galaa jirtu. Isaan isiniin harkisaa jiru malee isin isaaniin harkisaa jirtu miti. Namoonni carraa dhabeessi kunneen carraawwan isaanii ofii isaaniirratti cufaa warra darbanidha. Karaa isaaniirra wanti tokko kan isan tuqne akka isaanii nama jeeqamne yoo argatan immoo hin dhiisan. Oo nama haaraadha kan jedhan. Tarkaanfii isaa akka keenya goonaa fakkaatuun isiniif dhufu. Isinis immoo isiniif hin hafu. Liqinfamuu keessanii. Seera isa 11ffaa. Namoonni biroon isinirra maxxanaa akka ta'an barsiisuu qabdu. Isin of danda'a ta'uudhaaf yookaan immoo dhugumaan indipendentii akka taatan hirkattummaa eenyuun osoo hin gaafatiin akka namoota jiraatanii ta'uudhaaf dirqama isin barbaadamuu qabdu. Namoonni naanna'aniitu isin ilaaluu qabu. Namoonni wanta raawwattanii naanna'anii isin hamma ilaalanii fi isinirratti maxxanaa hamma ta'an isinis immoo caalatti firii ta'aa yookaanis immoo namoota bilisummaa keessan labsaa dhuftan taatu. Namoonni gammachuu isaaniitiif yookaan immoo qabeenya isaaniitiif badhaadhina isaaniitiif isiniin ni barbaachisu jedhanii yoo isin qabatan akka nama barbaachisu maxxanaa ta'anii gara keessan yoo dhufan isiniin homaa wanti isin sodaachisu hin jiru. Tapha bilisaa taphachaa jirtu. Sababiin isaas isin eenyu irratti iyyuu maxxanaa miti. Isaan bilisa akka ta'aniif waan tokkoyyuu bilisaan hin kenninaa. Kana jechuun wanta qooduu qabdan dhoksaa jechaan jira osoo hin taane isinirraa bilisa kan isaan baasu of danda'a isaan kan godhu hin kenniifinaa. Sana ofii keessaniif qabadhaa. Qabeenyi keessan isan deebii isaa barbaadanii yeroo hunda isin bira waan dhufaniif vaaliyuun keessanis hammuma sana ol jedhaa jechuudha. Isinis zoonii seefisa jedhamurra ni teessu. Kun egaa viidiyoo paartii 1 seerota jalqabaa 11 sirriitti ilaaluuf yaalleerra. Hamma dhumaa diip yoo ta'u du'aa baate yookaanis immoo gadi fageenyaan yoo ilaaluu baannes irra isaa ilaalleerra. Paartiiwwan hafan isiniif qabadheen dhufu. Hammasitti nagaatti.